Taaptaapni goonaa taaptaap godha ol seentrii hin taa'ina taaptaap godha waalaikum salaam asiyaa firoomaan dhufnee jirra baga dhuftanii caffee jirtaa akkamii bilaal khayilillee naa kenna galatoomii akkee heddummaattan tokkummaan jaalala kan duraa ana thank you okay welcome qaalii namaa aaliyaa thank you okay okay waalaikum salaam caalaa oromoodha bilaaneem rooziidhaaf galatoomii asirraa namni roozi musliimii takkaa malee namni giifti naa kennu jiru roozi isaatti namni oromoon tun qaadarraa nama siyaasaatti haasa'u gurrisii siyaasaa dhaguun barbaadu fakkaatti siyaasaa dhaguun barbaadan siyaasaan nama beekanii miti hogguun harku namni osoo nan feene na laala osoo natti aaruutu na laalee fixee deema fakkaatti ajaa'iba wallaahi ummanni keenya kun dubbiin isaanii ajaa'iba hogguun seene naas dhageeffachuun fedhanii aboo kun isaa siyaasaan nu gadhufe maaluma rabbi haasa namni islaama zaatana geema taphataa zaatana namni waa'ee jaalalaa haasawaa namni waa'ee jaartiin gaariin akkamii jaarsi gaarii akkamii kanarraa haasawaa gurbummaan kun maaluma siyaasaadhaan deema zaatana warra naan jiru suutuma bartanii obsaan isiniin ja'a arra waan lama gurguddoodhaa deemu jira waan lamaan naarse irraan tana lamaan naarse dubbiin oromoo hiyyeessa oromoodha mana barnootaa keessatti mootummaan abiy dirooniin dha'uudhaati hedduu naarsiti asirraa isin dubbadhaa san dabree haasawni shimalis abdisaadhaatis na aarse kar tokkoon na gammachiisee kar tokkoon na aarse haasawni shimalis abdisaadhaa maaliin si gammachiisee waan jiru reefun tana ruumina tokko seenee haasaweetiin jira maqaa isaa yaadadhu ruumii sheekotiin keessatti bakka seenee haasaweetiin jira waan na gammachiiseenii fi waan na aarseeniin addaan baasuu barbaadaa tanaas na wajjin dhageeffadhaadhaan jechuu barbaadaa warri seentan warri yaanni kun isiniif ta'u yookaan dubbiin tun akka heetti isin dhibde walii sheer godhaa walii dabarsaadhaa wanni na haasa'u isin fayyaddi boo isinii qabdu ni haasa'u akkumatti mixirqishoo balaaqalaa asirraa iyyeen deeman guniin dubbadhu yoo na dhageessan irraa fayyadamtan teessee dhageessan dantaa teessanii na dhageeffachuu baattanii dantaa teessanii jechuudha duuba dubbiin saarsite maali naan jaa dubbiin na aarsite lakki dura gammachiise hima dubbii waliin na gammachiise shimalis asbee waan san dubbachuunsaa na gammachiise maaliifi warra amantii islaamaa hordofu kana eega amaarri oromiyaa cabsarraa eegalee amantiin islaamaa amaara keessattis oromoo keessattis qaqqabamtuudha tuffatamtuudha meanwhile hordoftoonni amantii tanaa oromoo keessaa harka 80 fi ol Itoophiyaa keessaa harka 75 nama amantii islaamaa hordofu Itoophiyaa keessaa lakkoofsi daataan amantiidhaan lakkaawamee haamaadhaa ture hakijibaati san keessattuu hordoftoonni amantii islaamaa irra aanoo maajoriitti lakkaawaman akkanuma hojii osoo kun beekamuutu haga yeroo dhiyootti islaama Itoophiyaa keessa jiraatu akka gartee nama alaa dhufetti islaama Itoophiyaa keessa jiraatu jamaa turre malee islaama Itoophiyaa illee hin jedhamne kun maali an dhugaan dubbadha laal akkuma seenaan juttis dhugarraa maquun gaarii miti namni dhugarraa waliif hin ka'u tankii warra hakoofaan akkaa'e dhugarraa waliin ka'u namni dhugarraa waliin ka'u amantiin islaamaatii fi amantiin kiristaanaa amantiin ergamtoonni amantii kanaan dhufe Itoophiyaa ala haa ta'anii malee amantiin kiristaanis alaa seente ortodoksiin alaa dhufe alarraa gad dhufe
كون كبجا أركتي كون أمانتي دبادا جر ركو أمانتي قاسيم ركو أمانتي كوني even within Oromo مقا عربا بافتشون أكوان ففت العالم مقا أمارا بافتشون أكوان غارت العالم مي عربا في جرخوني عربني هريرون تيجين قبل تجبرون ما دافي تنجبروم سوفي جبروم مراتي يوها جتشوك درك أمني يوها هبليدان مقا خن بافت ملي جامني هم بافت جري مقا أمارا بافت جرو درك أميتي بافت تكاهو جالتي فكاتي جرات شور أف بافت والما بافت والما تكا يوها درك أميتي درك إيران باسي فكرتي أوروموتو ولو دور أولين جفكاني كال كريستيان كال تقبلاتشو كال تطمقاتشو تقدرالاتشو كريستيان وسو يعني مقار راجي جيريتي امنتي تخنني ورخ يسجوادا امنتي رچچيتي فكاتشو داف مسكلا سرتي فكاسي اسرتي مسكلا ولتي اسم قوتي هغوت من والله اني كريستيان ندي ساجان دوتي سلاتاچو اچرا ايغلتي گدفت وري مقا امارا قوش ملسفان فكاتي جراچو دابا دلوني مان تنا هون دلوني مان تنا I'm sorry warren gartee ammaan tana ilmaan keessan maqaa maraa baaftan dhaloonumaan daaddaa xiyyaatu kan abbootiin keessan maqaa amaaraa isinii baafta fakkaattanii jiraachuudhaaf isin fakkeessanii isin jiraachisuudhaaf እንደመጣው መስለን እናሳልፍ እንጠቀም isaan fakkaannee itti fayyadamnaadhaaf wanni baaftaniif clear oromummarraa dheeysuudhaaf kan baafattan maqaan gizaachoodhaafi arbirbidachoodhaafi shawaangizaadhaafi kun fakkaannee ilmi kun fakkaatee gartee nagaan baratee akka hojii argatu nagaan dalagatee arkatee akka jiraatu mee maqaa jaraa kanaan baasaa fi kanaa turre wayyaadhaa jeete fakkeessee jiraachuudhaaf abbeessii baasee jechuudha. Kiyyaabbaan garuu lakki fakkaatee jiraachuu caalaa fedhan hajjeessanii fedhan haa jiraatu maquma jara kanaaf ittiin baasuu jeeti didee maqaa kanaa baasa jechuudha. Did you see the difference? Did you see the difference? Reality jirtu kana jechuudha. Fedhoo haa jiraatu fedhoo haa du'u addaan maqaa jara kanaa baasu jara amata 550 saami jara lafa teenya buqqaas lafa foon keenya ummata foon keenyaati kana addaan isaan fakkaadhee mucaan kee isaan irraa fakkaatu fedhan haa ajjeesanii jeeti maqaa isaan hin feene naa baasa jechuudha. Irreedduu jibbaa jara kanaatiif maqaa kana baafanne jechuudha. Bisi galtee. Guna so waan gootan hundi godha feetan koppilinkii jaa feetan taaptaap jaa feetan maal jaadha waan silaa tiktookra godhu cufa isin godha taasawaan irratti isaati isin waan achii dalagaa waan asirraa dalagan taaptaap is dalagaadha koppilinkii is godha waliifis sheer godha invaayitii is godha waan as gubbaa dalagama waan tiktook qabaa hunda isin harkaan dalagaadha guraan dhageeffadha. So arra shimalli sugguunii waan san as bahee jiru wanniin gammadeef takka bakka nuti jirru nu yaadachiisa. Kan obboleen keenya kan kiristaanaa tolchanii beekan ummanni Oromoodhaa kan amantii Islaamaa qabu waa lamaan gabroomne clear waa lamaan gabroomne wanni lameen maali Oromummaadhaan ni gabroomne lammaffaa amantiidhaan gabroomne kanaafi qabsoo tanatti ciccinee namni keenya osoo Oromoon hin dammaqin Oromoo dura dammaqee lafarraa duguugamaadhaa ture. Osoo Oromoon hin dammaqin osoo Oromoon hirriibaan kee namni keenya dammaqeeti lafarraa diinni duguugaadhaa ture. Maaliif gabrummaa dachaadha. Gabrummaadhaatu lama jechuudha. Arra eenyu gurbaan hoolaan kun waan kana hin beeku. Oromoon akkatti qabsoon Oromoo eegalte hin beeku, akkatti qabsoon Oromoo as geesse hin beeku, as beeti waan fedhe jee waan fedhe haqqise jechuudha eenyu Shimallis. Waan fedhe haasawu. Isii galee.
آه، بكا صدركا ومني خيني رجل دبي ساني أكا فايدان كم أسبيس التكسي سنو تيسي هركن أولي هوليين إسرة ورا هركن أو سنتو أكا نجو إسقول إنجان هوليي سن هريبا خاسود أف بقى أسبي هوليي خلال أكا نجي إنو شمالس هوليي مكا إسلاما قبل تمكا إسلامي فينجتو تتيسي أفان أبديتو متيتي في الراحة أوادا رفا دبرا هنداف هركدون قد فيسي لجسيو هركداف قالوا ديموس هركو دوليسان أمتا هولا خان إفيادتشيسي علماء إنتين حيوني خين بيتوني على في خيسة جرو ماليف افتهو دمني إتوبيا خيستي جبر خفلادا وموتمان تنور رابر بادون دي هيسافي بيتنا في دولادا وريقمادا بيتنا في جبر قلچادا ماليف مني برنوتا توكو إثيوبيا خيست مني برنوتا إسلاما دين إسلام اتبرتا حديث أقرأت برتو أكمتي كولجين توكو إثيوبيا خيسن جران بيئة إسلام خيست ماجوريتي خيست أكمتي كولجين توكو هنكت تنسموك بدا it is our weakness that نبي موتو ماتي متي that نبي تين نوتو قالوا فين دار كروين زبر وبدون مدور كاتة إمامة الاتة السلام عليكم وعليكم السلام ميلا لا شبين قافتو تنور كابد السلام عليكم تنور كابد ديتي السلام عليكم وعليكم السلام جرى دابتي بيكتا هو لاخي نجا هو لاخي نجاتو جلتا ايه وعليكم السلام مدور كاتيتي قبئت مسجد السنة خالصي تكال كتير مسجد السنة بك إمامة تاعي ولي شيكوتين مرسيكة تيسير إيساي منجس تجار نور في جدي ديني هجوس لو أف ديم exactly شني ديني هجوس لو ديمو شناش دبا خلالت جوا خفل شيفتي الكال كوتي ترون خيس ديميتي هوليل خفل شيسني هركدو يسني الرجباني تفين كنا أولين جرتو هنجا تفتنو همني خيسا دمك خيسا واهبت نما في جاري مرقس لابي سن كيستي هردفتوني أمنتي إسلامات أباتشون أمالا سن نفل متني جيتي كجيلا تنافين جمد تنقد سيفت كلير تنقد سيفتو دري أورومو دا قباد أبته أورومو هردفتوتا أمنتي إسلاما ولدتك أبي كيسد أبته مكان عرباتي في مكان يهودا داكم بيجوتي جرا أوروما تنفر رادي ساد لا إسلام ما في رادي سادا أوروما دا تنوفويا جيم بركز جي أوروما نوچالا إسلام ما كن ألا رفته هما نونغوتو ilmaan Oromoodhaa kara Oromummaadhaa as deebi'aadhaa. Amantiin uumaa isiin gootu Islaamni nu balleessu jira. Maqaan kun Oromummaa balleessu jira as deebi'aa jetti Oromummaadhatti nama yaamaa jira beekadhaa Shimallis. Shimallisiitu Oromummatti Oromoo dammessee koottaa maqaa Oromoodhaa baafadhaadhaa. Maqaan Islaamaa kun hin taane jechaadhaa jira. Maqaan isaa eenyu dhiiroo? Maqaan isaa eenyu? Akkamitti nama harka dhusa keessaa? Shimallis ati bar maqaan kee waa keenyaa miti akkamitti namni juun dhaba mira biyyaati mira biyyaa. Uummata keenya kana uummata raachi'aan wallaala keessatti fiixee jiru ta'uu ni beektanii shimee pireezidaantii keenya hayyee nuti maqaan kun dhugaadhaati Oromummaa balleessaa jiraaf irraa jijjiirra. Kee kanoo yoom jijjiirtaa?
كيخنا هو يوم جيجيرو أبتيسا أجئنا من قاف تكون أويتشو أرى خنا قافت شاد أجل أرى نجان ندربن هنتي أك أورموتيس نجيبيسا أك إسلامتيس نجيبيسا درنوتو نجيم سايتشو نجان جوان ندربت جوان كينيا في جوان أمباتيس ندربت أك أورموتيس نجيمسا أك إسلامتيس درنوتوي سبيل نقول وان كان لفن كان الرد لقى عقلته من أولو ما أنت جوا كجرتو دي بساخ الناجر شيامني الرأي قالي شير رأي أبا مچا نمو بكجرو دي بساخ الناجر يا أبو سفكات دبي وكسيمتي دي بساخ الناجر علماءين أرمودا بك هندا you have to react نمني أمنتي إسلامك إفر اللولي ورأس قبا تاي وشوارك ورأس قبا تاي وان برهاسو نم أرمودا نم إسلاما تفي قدو تخيس قليت أسقب بعد وان برهاسو أوبيدون وان تكمل كويت أوبيدون سوشيال ميديا قبت هدو ملكان سوشيال ميديا قبت جولي قوا إسان لين هاسور بعد فيتي وان تكون كده دربني والنياتن قويا قوتي والنياتن سن أوبيدون أبقنا خنود سيفمو يروتي قبو يروتي بالليسو wasting of time إساني فقرو أكوان موتو ماندو بنيوت كاتسوري رافاس روان سوشيال ميديا قبت كيستو the last 2 years هدو ملكان تقال مدات تقال مدى قويا خليدا أمتا خينيا xayyaaraan dhoon deebisee maas eegalee jira. Amma duraas taa'aa ture Oromiyaa dhawa xayyaaraan dhawaa turan meeshaa gurguddaan dhawaa turan kalees deebi'eeti barattoota iskuula mana barnootaa dirooniidhaan dhawanii reeffa sooshaal miidiyaa gubbatti arguun ooltan. Obboleeyyan kiyya kalee gaafa lubbuun Oromoo takka baatu ol baanee sagalee taa'aadhaa turre. Ol baanee iyyaadhaa turre. Gaafa qabeenyi Oromoodhaa tokko saamamu kalee bakka takkaadha ol jaarree lafaa kaanee u'uu jechaa turre. Sagalee taafii turre. Kalee sagaleen teenyaas dhagahamaadhaa turte. Maaliif waan tokkummaadhaan bakka takka dubbannuuf dhagahamaadhaa turre. Kanarra waan takkaan nan mul'ata. It is clear namni hedduun nu keessaa bitamee irraan tarpiippitee jira. Hedduu habiliin cabxee firraa galee jira. Garuu kalee gaafa amata 5 walitti dhaabnee qabsoo goone halkanii guyyaa qeeroon biyya keessaa nutis waan dandeenyuun ala kana beekaa waan beekuun wallaalaan humnaan qabsoo godhaa turre singal shiniidha. Qabsoo godhaadhaa turre dhagahamaas qabna kabajaadhaas qabaachaadhaa turre jechuudha. Kabajaas qabaachaadhaa turre. Arraan tana irra hedduu sooshaal miidiyaa kana jara alagaadhaatu dhuunfatee harkaa qaba. Maallaqa irratti investi godhanii namoota gogowwaa nu keessaa maallaqaa fi dachiidhaan sobanii nurraa bitanii gowwaa keenya as waammaasii waan xiqqoodhaan nu afaan garagalchanii sooshaal miidiyaa gubbatti Oromoodhaaf dalagaa baasanii nu xiqqeessaadhaa jiran. Arra wanni isin wajjin marachuudhaa deemummaan tana wanni isin galchuudhaa deemuuf waan kana akkamitti ijoo hin deenye namni keenya kan namni kumaanta waan biyya keessaa dhumaadhaa jiru TikTok irraa waan faayidaa hin qabne dalagaadhaa jira. Waan faayidaa hin qabne waan bu'aa isaaniif hin qabne
waan guyyaa guutuu keessa oolanii galgala keessaa banii rafuudhaa deeman sammuun isaanii duwwaadhaa waa takka maaliin irraa dhagee arra faayid mee please if gaafadhaa hoguu tiktok irra ooltan galgala hoguu keessaa baatee rafuu deemtan dhiiroo arraan tana tiktok irraa maalii waan faayidaa harkadhee abalukkas hin dannasti abalukkas godhatti abalukkana jee geema abaluutu moohee abalukkatti wal godhanii kana malee mee gaafa galgala sa'aa 8 keessa fixanii keessaa baatee rafuu deemtan mee faayidaan arra tiktok irraa harkadhe maali jaati mee if gaafadhaa kana hoomorkii isiniif hin kenna isin hundaaf hin kenna hoomorkii mee galgala if gaafadhaa maal harkannee maal si galgala Kami caffee nagaa. mariin isin wajjin haasa'uudhaaf deemu amma wanni isin naqeef wanni isin jaasu deemu haala kana akkamitti jijjiiruu dandeenya akkamitti waltajjii tiktokii tana waltajjii marii mi'ooytuu marii faayidaa qabdu irratti geggeeffannu godhuu dandeenya haaw kanaaf si galchee sanyii gadaadhaa itti fufii Ayyee caffee akkami nagaadhaa yaa'u karaarra hin jira wata sagaleen isin jeega xiqqoo airpoortiin jira yaaduma bagayaatti bara xiqqoo abshir kennatee abshir bu'a. abshir Actually wanna ati kaafte sirriidha. Oromoon kun beektaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu suni amantaa musliimaa gabroomsuun akka waan Oromoo gabroomsiteetti ilaalti. Cunqursteetti ilaalte jechuudha. Maaliin majoriitii uummanni Oromoo kun amantaa Islaamaati keessadha kan inni jiru. Kanaaf immoo waaqeffataadha. Kana kiristaanis ni jira. Kiristaana keessa amma akkuma Oromootti yoo beekte ni hacuucamta. Kuni beekamaadha. Musliima immoo walumaa galatti iyyuu ni hacuucu. Maaliifini akka biyyattiitti majoriitiin biyya suniyyuu Oromoodha waan ta'eef jechuudha. Kan ittiin haga ammaatti nu gabroomsaa jiranis maali waanuma kanaan wal fakkaatudha. Maali sitti fakkaate? Biyyootuma lixaa kanatti Oromootti yoo kennine jarri musliimaa akkas godhu akkas dippiloomaasiin isaan itti hojjetatan jechuudha. Gammachuu isaaniiti jechuudha kun yeroo hundumayyuu. Kanaatii fi uummanni keenya kan musliimaas ta'ee Oromoon inni kaanis dammaquu qaba kana ofirratti jechuudha. Ani waa'ee maqaa miti. Waa'ee mirgaati. Laamma mirga amantaa sun sirnaan geggeeffachuu qabdaa biyya sun keessatti no. Siigalee maqaan homaa rakkoon qabu. Maqaan Oromiffas baafattee Arabiffas baafattee suni rakkoon qabu. Inni guddaan akkuma sabaatti iyyuu mirga qabdaa biyya sun keessa jiraachuuf amantaa kee geggeeffachuuf akkuma namoota kaanii iddoo barbaadetti maqsiida banattee too'ii sagadachuuf mirga qabdaa. Akkuma namaatti ilaalamaa jira uummanni musliimaa biyya sun keessatti yoo jette dhugaa dubbachuuf waanuma ifa galaadha jechuudha. Ani ofii amantaan kiyya kiristaana haa ta'u immoo haqa nama awwaaluu hin barbaadu jechuudha. Siigalee kiristaana keessatti immoo namoota sabboonummaa qaban in rukutu dafanii rukutu amantaa sun keessaa iyyuu ni dhiibu jechuudha irra caalasaa jechuudha ni dhiibamee ba'a jechuudha wati sabboonummaa qabaatte jechuudha. Dirqama maqaa walda Mikaa'el walda maal baafachuu qabda achi keessatti illee jechuudha siigalee hacuuccaan akkuma Oromootti jiru sanadha. Isaan biyyatti sun uummata musliimaa hacuucuun akka Oromoo hacuuccetti of fudhatte waan ta'eef gammachuu qabdi jechuudha siigalee. Kanaatiif waan kanarratti ijoolleen keenya hojjetuu qabu. Uummanni keenya hojjetuu qabu. Ijoolleen keenya musliimaa geemii kanarra ooltan waa kanarratti hojjetuu qabdu. Waa'ee amantaa qofa iyyuu miti mirgumayyuu qabdu akkuma namaatti iyyuu amantaa sun hordofuuf mirga qabdu. Siigalee akka sabaatti jiraachuuf mirga qabdu. Kana laaluu qabdu jedhaani Shimallis egaa inni waan namichi waan hunda borca. Dhugaa dubbachuu fi kanarraa dubbachuun barbaade caffee gama wantiitiin immoo gama mariitiin immoo akkuma amma dhufnee as jalatti hirmaachaa jiru kana yeroo namni keenya waa'ee Oromoo banee hundi keenya iyyuu gara sun haa dhaqnu. Dhaqnee mana sun seennee haasofnee marii geggeessinee nama sun sappoorti tolchinee haga inni sagantaa isaa xumuratee bahutti achi jala teenyee taaptaap goonee sheer goonee too'ii yaa jajjabeessu. Yoo sun nutti baratame waan jiru jijjiiruu dandeenya.
caffee ani beekeessaan sin haasofsiisa waan baay'ee waan wal haasofnu qabna rakkoon qabu Okay. tiiktookii waliif walii kennuu dandeenya fakkeenyaaf yeroo ani hojii jiru tiiktookii kositti kanneen itti fayyadami isin jechuun danda'a ataan keenyatti kennuu dandeessa yoo barbaade Yep. isin jira wanti kiyya feesbuukii kiyya sitti kennuu danda'a qabsoo saba Yep. kanaa geeggalsin haga ta'etti jechuudha warri amantaa hin qabne feesbuukii isaarraa fi tiiktookii isaarraa warra durba janajjanaa ooludha sun dhimma keenya miti waa'ee sabaatiin Yep. eebbanne ani tiiktookii kana kanan baneef ittiin uummata kootiif sagalee ta'uuf ittiin uummata koo gargaaruuf ittiin uummata koo cinaa dhaabbachuuf malee waa tokkoof hin banne jechuudha ani tiiktookii kana dhugaa sitti maa jira feesbuukii soo ta'e sanu kana ala wanni namni asirraa argatu tokko hin jiru yoo kisaaraa ta'e malee jechuudha kanaatii fi namoota waa'ee saba keenyaa dubbatanii ni sappoortina gama koinsiitiinis ni sappoortina maaliifini birri isaa gara biraallee naqu bara uummatuma keenya bira dhaqa waan ta'eef jechuudha gama taaptaabii sheeriitiinis ni sappoortina jala teenyas yaada ni kennan wal sirreessina wal qajeelchinaa jechuudha kana yaada qaba Thank you so much. Gadaa kiyya sanyii gadaa fayyaa ta'e. ayee galatoon Ulfaat. Thank you. They are trying to divide us so hardly at eenyu laliseedha. Of course they are. Nu qoodutti jiranii. Kan isaan nu qoodan caalaa kan nuti ol qabnu si guddaadha. Opinion nu qooduun kaayyummaa si kaduraatu nu qooduudha. Oromoo qooduudha. Oromoo kutaadhaan amantiidhaan addaan qooduudha. Kaayyummaan isiitu. Waan riyaalitiin fudhachuu qabnu garuu biyya san keessatti ummanni amantii islaamaa hordofu Oromoo keessatti it is over 80%. Ummata guddaadha. Guddummaa kana duruma nutummaan walii fudhachuudha qabna. Akka Oromottis, akka sabboonummattis, akka qabsoo keessattis dhugaa tana walii fudhachuudha qabna. Gaafa nuti dhugaa tana walii fudhanne jarri diina keenya illee fudhata. Ankana gaawanii irraan kaane bara wanni irraan kaane dhugaan jirtu takka kana. Islaamni maajoritiidha. Yes. Islaama ta'uun keenya Oromarraa nu dhorkee dalanu dujaaree akka qabsoon goonu godhee never inumaa akka daranuutu qabsoo goonu godha. Gaaf tokko maaliin dubbadde Oromoo Islaamaa tana khay qabsaa'ee khay falmadhutti dammaysuun laaftuudha. Maaliif? Mirga kee irra falmadhuun amantiisaa keessirti. Mee dhageeffadha gaaf tokko asii waan kana. Namoonni natti ilaalaa. Take it easy. Ka'iitii mirga keetii falmadhuun amantii isaa keessirti. Nama Islaamaa tokko dammaystee boo kee qabsoo ka'iin. Nama Kiristaanaa tokko kee qabsootti kee falmadhu jechuun nama tokko hojjaasu nama Kiristaanaa isaa kiyyaa hojjaasu. Nama uumaa rabbiin uume jeesuun dhoowwaadha. Dhoorkaadha. Islaamattis dhoorkaadha. Garuu uumaa rabbiin uume tasimiitu ifirraa dhoorkuun nu biratti haraami miti. Diliidhaa miti. Isaan biratti diliidha. Duurra ajjeesurra duursi hojjaadhaa. Miidhurra miidhamuudhaatu irra sii kheyriidhaa. Guyyaa boruutiif jeetti amanan. Kanaafuu lakki ajjeesuun halaalii mirga keetirra falmachuun halaal jettee barsiisuudhaaf yeroo sirraa fudhata. Eegammaa san amansiifte qabsoof leenjisuun yeroo biraa fudhatti. Kara keenya kana boo dubbiin jabaatteetii ka'ee falmannaa. Dhaabbatu si wajjin deema, taa'u lafaa ka'ee si wajjin deema, ciisu si wajjin ka'a. Dubbiin si galtee maantan ifaan kun jennu dhaabbate kanaan godhaa isarraa. Akka itti haa ta'u irraa isaa. So, dhugaatan nutilleen warri mooraa sabboonummaadhaa keessi yeroo Oromoo fi hin jennu dhugaa riyaalitii kana akka gaariitti hubannee beekuun dirqama fakkaatti. They are bleeding. Tuulamni khalii dhumaa jira, arraas dhumaa jira. I know. Yet fardi amma dhaabbatee irra hin dubbadhu. Namoota akka waan kan dubbatu barbaadu jira. Forsuun jira. Akka waa'ee maanta shibeen Islaama xiqqeessa kana akkaan hin dubbanne tana dhiisee kaan dubbadhu barbaadu jira. Akkaan tana waan kan tootaalii bira kutu lakkii bira kutu irraa antun na fardiidha jira keenya. Wanni tun wanni shibeen jeetuun natti fardiidha. Tana irraa hin dubbadha bira kutu ifa rakkina. Tana hin dhiisu. Ta Oromoodhaa irraa dubbadhaa dhibbaa dhibbatti isin caalaa irraa dubbadha. Isin caalaan qabsoodhaas godhe. Isin caalaadhaan Oromoofis naasuu qaba. Garuu waan amma ta'e kana tanaatu irra na laalessa. Gaditti
maaliif waan amantii tiyyaati, waan maalummaa kiyyaati, waan hegeretiyaati, waan hangaan jiruu fi gaafaan dullee na fayyadaati. Tanaafin tumsuu qabaa. Fayyaadii ulfaadhu ijoolleen ta'e amantii biraa hordoftan tarakkanaa hubattan abdiin qabaa. Fayyaadii tokkummaan jaalatuuf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شافي Waalaikum salaam. بقنا جاي نرفته هدو جويا رانتنا وين شمالس أبدي سادا متى خنا نشور كيسا قلته تهي namtichi kun barate moo hin baranne waan joos mataa kana nu nyaachaa oolte amantiin teenya oromummaa dura nu dursiti. Kanaafuu inni kun waan baratees natti hin fakkaatu takkaa'u kan seenaa Oromoodhaa joogiraafiin inni barate tokko waan jiru natti hin fakkaanne. Nuti sheekotii teenya ulamaa'iin teenya tan sabboonummaa fi qabsoo tanarra dhuman hanqan qabdu lakkooyne oromummaa isaan barsiisuttu ummata yeroodhaan maqaa fi mililikirraa maqaas as fudhate takkaa'u maqaa kana nuti keessattuu harri harargeedhaa kun dura baaneeti amantaa teenyaa fi maqaa keenyaas falmachaa turreetti cilaa'ee namni calii calanqootti inni waan kanaas namoota dhume quban qabu. Akkanuma lafaa ka'eetti amantaan gartee Arabaatii fi maqaan Arabaatii fi maqaan Yahudaadhaa biyya teenya guutee je ammoo isaan gaafa san keessatti barnootaa fi waa hundaafis warreen maqaa isaanii jijjiire isaanii ijoollee keessattuu warra Tuulamaati. Nuti waan fedhan nun godhanii waan jiraa himna. Lakki eenyu tokkummaa. Shimallis Oromoo Tuulamaa bakka hin bu'u. Shimallis Oromoo Tuulamaa takka illee bakka hin bu'u. Maali beektaa? Shimallisiitu shimallis malee, shimallisiitu hoolaadha malee Oromoo Tuulamaa keessaa warra ganamaan ka'ee Haayilii dura dhaabbatee ka'ee dirree falmaa dhaqe goottan Haayileedhaa fi Dargilleen fannisan meeqaatu jiru beesayya. Badaan najifni Oromoo Tuulamaa bakka hin bu'u. Oromoon Tuulamaa goota, Oromoon Tuulamaa jeeni, Oromoon Tuulamaa qabsaawaa. Qabsootti qooda waliin fudhachaadhaa ture. Akka dogoggorree warra badii balleesseen namni nama hamaadhaaf yaamuun fedhu. Anuu akkas, anuu nama hamaadhaaf yaamuun fedhu. Yoon ilmoo jalloo badduu qabaadhe silaa ilmoo gaarii nama ni fedha. Kanaafuu badoon Tuulama keessaa ba'e warri akka Shimallis kun Oromoota Tuulamaa goota bakka hin bu'anii waan kana waan sireessu deemaa gabaabsi diiqaa akka gabaabsi. Gabaabsi saniifuu gartee nuti dura wanni durfamnu amantaa teenya maqaa keenya maqaa wiliillee hasaabotaatii fi gartee haulamaayii teenya baafanna ilmaaniis heddummachuudha qabna kun rakkoo isa rakkisin. Kanaafuu gartee inni kun duuba barate waa gama duraatii miti waa hundaafuu silaa barnoonni isaa waan gartee yuunivarsiitii fi joogiraafii fi waan gartee siyaasaa gartee waan barate natti hin fakkaatu harkaas jaboo dhawanii fi ummatuma keenya harka dha'uuf sanis ni ajaa'ibe bakka takkatti walgayii baasanii harka namaa osoo waan san addaan hin baafatin jechuudha xumure namaaf kanni. Fayyaada isin buusaa amma riippoortarrii ruumiitis dhufeeti mana keessaa eegu jira. Manni kun gaazexaa qabna. Gaajaa kee dhufeetiin eegu jira ammaan tanaan isa harkee siin dursa moohaa 40-35 yoo dhihoonaa goote Ahmadii si dura aansaa riippoortaraa ammaas murireetaraa ruumiidhaati olbee takka walabummaa. Walabummaan jira. Mana keessa choote yoo Ahmad Gazali. Okay, tuuf. Okay.
Eeyyangaa Dhagge. kabajamtootaaf jaallatamtoota keenyaa sagantaan kun sagantaa tamsaas kallattii istiidiyoo dargaggeessa gameessa caffeeraa misirraa isinii dabarsaa jirru akkasuma wajjin ilmaan oromoo wajjin keessaayyuu kan akka jaalsanyii fa'aa as keessanii yaada dabarfachaa turani anis mana biraan ture caffeeraamis ajandaa kana jalqabeennan garanatti dhufe jechaadha maaliif dhimma waloo keenyaati guyyaa dhimma biraa waliin dubbataa turre dhugaa dubbachuuf keessaayyuu yeroo oromiyaan rakkoo keessa galtee guyyaa makana sagantaa adda addaa dubbachaa turretti sa'aatii booda immoo galteen tuni galtee jechaadha. warroonni nu daawwachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii istiidiyoo caffeeraa misirraa akkasumas warroonni yaada kennachuu dandeessan daqiiqaa lama carraa qabdanii ol baatanii yaada kennachuu dandeessanii wantin dinqisiifadhu keessaa caffeeraamis floowara qaqqabee ilaalu namni hedduun floowarsa 80,000 70,000 yoo qabaate seensa manni kun mana walabaatii mana namni yaada itti kennatudha tarii muneessaattiin isin deebisa muneessaan oromiyaa irraa waan ta'eef isatti kennee wal wajjin turra keessaayyuu manni amantaa muslimaa keessaayyuu kan akka hajjiin faati beeysa baasanii turani inumaayyuu akka qoosaatti yeroo gaafii gaafataa turantu ture gaafiin tokkoffaan akkas jedha Shimallis Abdiisaa maqaan kee kuni maalii kan jedhu bifa gaafiitiin gaafatamee ture wareegama har'aa kanaaf eenyutu asin singa kan jedhu gaafiilee gaafataman keessaa isaan hangafaati ittumaan Sudaan Amin Ibroodha hawaasa Oromoo gargaaruudhaan akkasuma afoola kolfaa seeqataa nama tabsiisuudhaan nama bohaarsuudhaan ergaalee gurguddaa kan dabarfatan hayyuun kunis gabbaanii yaada kana kennatanii jiranii sagantaa kanatti ammoo durduba wal duraa duubaan deebina muneessaa pireesittiin isin deebisa warroon yaada qabdan daqiiqaa lamatti yaada kennadhaa isiniin jenna kan dhageeffachaa jirtan akkuma jalqaba isinitti hime caffeeraa misirra yooyyaa isiniin jenne nageenyi badhaadhaa itti fufa. Jartu olmaan ayyaa nagaa akkam. Waaw. Bagiiraatte. Waaw jennee jirra. Caffee nagaa akkam anaa jiraatu leenca kiyya. Bagiiraatte. Yaada dura kaafte san irratti baay'ee naaf ta'ee jira. Baay'ee namoonni yeroo ammaa dogongora baay'een argaa jiru. Amma dogongora dhaaba siyaasaa yookaan nama siyaasaatii fi uummata Oromoo uummata adda baasanii beekuu hin dandeenye. Just dogongora nama tokko fuudhanii uummataan yoo arrabsanii agarta yookaan dhaaba tokko kun dogongora namni hunduu sirreeffachuu qaba. Haa ta'u malee maalidha beektaa? Jarana diinni waan godhuu danda'u hunda godhaa jira. Waanuma nu mudatirraa isinii himaani. Jalqaba gaafan yeroo jijjiiramaa sana just akkuma wannootiin qeerroon kun gaafa ijaaramu bakka ijoollee musliimaatti baay'attutti qeerroo musliima qofa jedhanii yaada kaasaniiti. Ijoollee tulamaa keessaa guutuu akka filanne beektee baay'een jiran isaan hoggana goonee filanne siyaasuma isaanii kana ofirraa dha'uudhaaf. Yaaliin godhamaa ture addaadha. Jawaar mootummaa Islaamaa ijaaruu heeda maali jedhanii addatti waamanii Finfinneetti ijoolleen rabbi isaanii haa ta'u beektaa ijoolleen galii fi jira dhaloota qubee kan akkas warra qooduu barbaadu kanan dhaganii harkaa diigan. Gaafa haaceen du'ee akka jirutti nama hidhan warra qeerroo kana hidhan beektee. Gaafa kana mucaa hoogganaa qeerroo ijoollee tulamaati. San booda maal godhan si fakkaate? Ijoollee musliima hin taane guututti yaasaniiti. Ijoollee musliima qofa mana hidhadhiisani. Ijoolleen tulamaatu ijoolleen kiristaanaa baay'ee isaanii ijoollee kiristaanaati. Gaafii gaafatanii walitti qabanii. Yoo badiis taate wajji balleessine wanta dalagnu wajjuma goone yoo karaa cufallee taate wajjuma cufne qeerroon qeerroodha. Tokko dhiiftanii tokko baasuun kun maalidha jedhanii. Isiniin gallee warri musliimaa kun jedhan kan irra jiru ijoollee shawaa ijoollee tuulamaa waan taateef Shimallis uffaa baananiiti beektee. Isa kana balleessuu isa kana fudhachuu isa kana balleessuu fi mootummaa ofii ijaarrachuuf isiniin mormanii isin kana falmachuu qabdan jedhanii ijoollee akka jirtutti ijoollee tuulamaa yaasanii ijoollee musliimaa qofa mana hidhadhiisanii waan proud gootu caffee ijoolleen sun yookaan ullee dachaasaa yookaan isaan illee baasaa jedhanii namni adda dureen morme ijoollee sanaadha. Baay'ee waan nama gammachiisu dhaloonni biyya keessa jiru. Haa ta'u malee wanti amma deemaa jiru baay'ee ulfaata caffee Oromiyaa keessa wanti ta'aa jiru baay'ee ulfaata. Mee akkamatti intaltanii yoo ilaaltan yeroo hunda gaafa duguuggaan uummata kanarratti raawwatu ajandaa wayii nuu uumani. Ajandaa wayii nuu uumani. I think wanta amma fakkeenyaaf irraa samoona kana diroonii wanna ta'aa jiru argaa jirtan. Maaf as bahee dubbate Shimallis? Akka nuti waan kan dubbanne laal
Munaa Press wanni waan ka dubbateef atu dubbattee jirtaa lolli bifa haaraan Oromotti eegale. Duraan diroonidhaa fi xayyaarri lafa tuulamaa sana keessatti woboon dhoyine beekadhu. Uummatan dhoyine. Wallaggatti garuu amata dabre iskuulaa fi qotee bulaa dirooniin dhaweeti oomisha isaanii ooyiruu irratti haame waraanni abiyyi. Waan kan amma Shimallis wanni dubbateef of course akka yaanni keenya kana jala kutee dhumaatii Oromoodhaa kana hin dubbanneef. Kanaaf dubbii wal qabatu jira fayyaade poointii gaarii kaafte jechuudhaaf galatoomtuuf. Exactly. Pointiin guddaan isa kanaadha malee dhugaa Oromoo fi Oromummaa fi watan jalqaba ajjeesuu dhaabuudha beektee maqaa miti ka maqaa itti aananii sirreessuun ni danda'ama. Nama fixaa nama dirooniidhaan fixaa waa'ee maqaa haasa'uun I think irra haasa'uuf illee xiqqoo natti ulfaataani sadarkaa sanatti gadi buune. Amma haalli jarri kun itti deemu hanga jiru wanti hundi ikoonomiin kollaapsii godhee jira siyaasni harkaa ba'ee jira noormaalii biyya bulchuu hin dandeenye hangan rabbi isaa achi kaa'e uummata kana wal nyaachisanii waldhaanii achi buluu barbaadan beekte taargetii isaanii kanuma yeroo hunda ajandaa nuuf uumanii amantaan nuuf uumanii kutaan nuuf uumanii kan wannu nyaachisaniif sababa kanaaf. Kana keessaa bahuudhaaf maal Muneessa godhuu qabna? asitti gaafii sirraa qaba na dhageessa taanaan biyyarraa nu hordofu jirtaa sagantaa kanarratti hirmaachuu keetiif duraan dursinee galatoomisin jenna akka ilmaan Oromoo tokkotti jechaan. Meegaa kaleessa Oromoon xiinsammuudhaan tokko ta'ee sammuudhaan hidhatee kallattii adda addaatiin keessaayyuu qabsoo karaa nagaatiin haala gaddaatiin gatuudhaan Impeeriyaala Itoophiyaa biyya ganna 27 meeshaalee gurguddaadhaan gaanfa Afrikaa sodaachisaa turte cabsuu danda'ee jira. Har'an tana maalii fi haala saniin qeerroon Oromiyaa biyya keessaa qindoomina agarsiisuudha. Armaan dura Facebook irratti kallattii adda addaatiin sochiilee gameeyyii warroota gataa turan keessaa kan akka falmata Ibroo yaadachuu dandeenya seenaan dhoksuu hin danda'u waan taateef kan akka Daabe Abdallaa article 128 cabsuudhaan inumaayyuu blacklistii keessa galchuudhaan diinota keenya warroota cabsan warroota akka isaantu ture maaliif sochiin kaleessaa sun deebuu dhabe jettee yaadda mee dhugaa dubbachuuf dhugaa tanarratti dhaabbannee dubbanna waan taateef. Uffaadhu gaafii bareedaa na gaafatte qeerroon jirti. Guyyaa viidiyoo tokko ergeefin ture yani akkuma fakkeenyaatti caffeedha. Ilaaltee jirtanatti fakkaate gaafa jawweenfaman hidhaa jiran yeroo dhiyoo kana keessa irreecha bara darbee irra wanta ta'e wareegamni kafalamaa jiru jarana biyya keessa salphaa isinitti hin fakkaatina. Har'a Oromoo ta'uun bara wayyaanee beektaa hattuun jedhin malee nu saamtan nu ajjeeftan jedhi ati ajjeeftu gabroomsan jedhin malee an Oromoo jechuu yakkan turre. Believe or not, an Oromoo jechuu yakkan turre. Dantaan qabdu wayyaanee an Oromoo jechuu kee irraa. Hattuu nu ajjeefta gabroomsaadha saamtuudhaan jedhanii malee. Har'a an Oromoo jechuutu yakka ta'e. Abitiin kun atiin akkuma kaayyooma ijaarama empaayeera tanaarra gaafa laallu Oromummaa balleessuudhaaf wanta karoorfamee lafaa ka'eedha natti fakkaata. Qeerroon jirti. Qeerroo irratti jarana wanti dalagame. Shirri dalagame, duguuggaan raawwatame, dhugaa rabbi hima. Ani anjistu bara wayyaanee keessa iddoo inni itti hidhamne hin jiru argee jirallee seenaa darbillee dubbiseen jira. Seenaa keessatti Oromoon tana mudate argeen beeku ani. Tuun hidhaa jirti, tuun roorroon dadhabsiiftee muka seentee taqaba waan qabdu qabattee jechuudha. Ulee qabattee ijoolleen mana bakka dhumattee manatti du'uurra jettee tuun baqattee badde. Tuun hanguma dandeetti humna ishiitiin ibidda wajjin taphataa jirti. I think warra ala jiru keenya kanatu warra diaasporaa kanatu hubanne waan qeerroon irra jirtu waan uummanni Oromoo keessa jiru. Ni dinqisiifatta ibidda kana keessa dhaabbatee namni gaafan caffee believe or not poolisa 500 ol ta'een jira gaafan amma hiriira yeroo darbee si ergu sani nu marsee ka deemu. Ofirratti murteessaniiti ijoolleen. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kan dubbataa turan, waa'ee Jawaar warra hidhaa jiru kan dubbataa jiran, kan dhugaa Oromoo lallabaa turan. Kun gatiin kafalamaa jiru guddaa miti. Ijoolleen ibidda wajjin taphataa jirti. Har'a Oromiyaa keessatti wanti godhamaa jiru jarana waan himamuuf illee hin tolle jiranii qeerroon haa ta'u malee burjaachiin uumamee jira. Ijoollee baay'ee keessatti ijoollee tuulamaa hedduu
just kan mallaqa maaliin lafa nama finfinnee kana yoo deemte ijoollee raankee maalii qeerroo keessatti turte ijoollee miti qotan rawaa forii fa'aan deemanii si bira beekte akkasillee wanti uuman burjaajii uuman Oromoo keessatti illee jiran mootummaa Oromootii maalii waan tuulama taaneef nu jibbanii warri kun maalii musliimaa maalii jedhanii burjaajii xiqqoo uumuuf yaalan illee jira haqni jiru jechuudha. Haa ta'u malee dhiirti harkaan kennine rooroon hin jilbiffanne gama dandeessu ijoolleen falmataa jirti. Gama dandeessuun ijoolleen nama waraana bilisummaa Oromoo keessa agartu kun ijoollee qeerrooti kan roorroon giddii manaa baasee itti makame. Believe or not. Kuban illee waan danda'u hundaan godhaa jiran beekte kana namni nu banne. Fooroo lama wanti jiru maali cammee wannuma takkan dubbadheen baane. Jarana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Nuyi amma Islaamaa Kiristaanaa ati wallagga arsii jennee sadarkaa itti wal arrabsinu keessa hin jirru. Lubbuun jiraachuun yeroo gaaffii ta'e keessa jirra. Biyya keenya irratti jechuudha. Jalqaba nama jiraatetu kan kiristaanaan Islaama jedhee beektaa gaafa bilisoomte gaafa waan dimokiraasii wayii jiraate akkas waliin jettee wal qeeqxe yeroo qabaatte beektaa namni lubbuun jiraachuuf wabii hin qabne sadarkaa akkas jedhu keessa hin jiru. Muneessa asirratti si qabadhaa yaadata taanaan qabsoo gaafa jalqabamu 2014 of duuba deebinee yaadachuu dandeenya. Hayyuun gameessi Jawaar Mohammad gaafa keessaayyuu hordoftoota amantaa musliimaa saba kamuu walitti qabe ni yaadatta of duuba deebitee jechaadha. Biyyi sun kabajamuuf Oromoon kabajamuun dirqama jedheetiin dubbataa ture. San yaadatee namoonni hedduun piroofaayilaa irrattis waan adda addaa dabarsaa ture jechaadha. Meegaa dhimmi kun dhimma amantiiti. Dhimmi amantii eenyuun hundursaa keessaayyuu amantaa biraa kan hordofu obboleessi keenya yaada gaarii dabarseen ture reefi asirratti jaalsanyiin dubbatee ture jechaadha. Dhimmi amantaa musliimaa kun baay'ee nu yaachisan iyyuu warra amantaa kiristaanaa jedhee jira jechaadha. Itti aansuudhaanis san qofaa miti dhugaa dubbachuuf ani hordofa amantaa musliimaati. Maakoodiin ayyala jira ijoollee salaaleetiin hordofuu danda'a. Barsiisaa Oromummaaf Ortodoksii kan jedhu Mikaayil yeroo baay'ee ni dhageeffadhaa ni hordofa. Maaliif dhimma walitti fidiinsa keenyaa irratti hojjeta jechaadha. Amantaa isaa dhoofatu malee dhimma Oromoo wayyaanee fuuldura dhaabbatee qabsaa ture. Oromummaaf Ortodoksii barsiisaa jechaadha. Barsiisaan sun maastarsii qabanii beektaa ni hordofa. Jaalsanyiinis amman tana sanuma dubbate dhimmi amantii kun yoo furmaata hin arganne Oromoon cabuu danda'a. Parsantiin guddaan amantaa musliimaati kana liqimsuu danda'u qabna. Asirratti yaada yoo qabaatti itti dabaliiti carraa mana keessaa gabricha rabbii kan yoo kennin. Moggaasa maqaallee sirreessaa moggaafadhaa yeroo moggaafattan maqaan tokko tokko suusiyyee ebelu jedha. Maqaa keessan sirreeffadhaa isin hin jenna. Kaayoon guddaan sirna kana maqaallee qajeelchaa deemudha. Ebelu jennee yaamuu hin dandeenyu. Muneessa Press maqaa gaariidha. Madda walaabuu the origin of Oromoo caffee raamis namni hin beekne hin jiru. Murtii guutoo namni hin beekne hin jiru. Kanaafi maqaa keessanillee sirreeffadhaa. Maqaan sirraa deemuun gaariidha. Gabricha rabbii maqaa bareedaa garuu ammootu gaa namoonni biroon jiran guyyaa kana wanna taajjabne keessa maqaa waamuuf ulfaatu jira. Yeroo seentan maqaa keessan sirreessaa. Ila sanyii kiyya yaaduma keetti deemu jira. Waa'ee amantii musliimaa kanaan wal qabatee